Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu barnoota ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufeen jira. Kanaan booda huccuu magariisa isiniin barbaachisu duuba viidiyoo feetanii balleessuudhaan haala ajaa'ibaatiin viidiyoo edit gochuu dandeessu. Kan waliin ilaalutaa haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii. Kallattiidhumaan yeroo gara barnoota keenyaatti seennu aappiin kun yuutuubaroota mara sirriitti isin fayyada. Kanaan booda huccuu magariisa isiniin barbaachisu Play Store kanarra ni jira aappiin kun CapCut'dha. CapCut kana duraan barsiiseen ture garuu duuba isaa balleessuu qofaa kan isinitti agarsiisee ture. CapCut kan jedhu kun Play Store'dhaan jira. Aappiin kun aappii kana yoo Play Store irraa buufattan mallattoo isaa waan viidiyoo irra kaa'uuf jechuudha. Telegiraamii kiyyarraan isirra kaa'a. Telegiraamii kiyyarraa aappii argachuuf tokkoon viidiyoo irra deemtanii barbaaduu isiniin barbaachisu. Maqaa kiyya gubbaa kanarra tuutu namoonni Abdul aappiin maatii taatan jechuudha telegiraamii irratti. Yeroo xiqqoo gadi dhuftan media file link voice jedhee jira. Meediyaan jala kan jiru faayiliidha kan isin fayyadamtanu. Meediyaa fuula dura faayilii yeroo tuqxan action directoriin, kind mastering, banner makeriin, multi view browseriin kan viidiyoo yuutuubii 10 taphachiisu. As jala argattu kanallee yeroon viidiyoo kana maxxansee ka'e asirran isinii kaa'a asirraa argattu. CapCut kanarra seennee akkamitti akka itti fayyadamnu waliin haa ilaallu. CapCut'n kun aappiin kun yeroo irra tuqxanii bantan akkanaan isinii fidaa. Ida'uun kun gubbaarra ni jira. New project jedhee new project kanarra tuqanna kan ida'uu qabu jechuudha. Backgroundii viidiyoo barbaadan huccuu magariisa osoo hin fayyadamin jijjiiruu dandeessu. Footoo tokko buufattu footoo magariisa tokko an buufadheen qaba as keessa footoo jala ni jira magariisni an suuraa buufadhee jechuudha. Suuraa sanan fayyadama jalqaba. Bakka feetan teessanii viidiyoo waraabdanii viidiyoo sana gara duuba isaa gara magariisaatti jijjiiruudhaan kaayin maasterii keessatti salphaatti istuudiyoo hojjechuudha. Istuudiyoodha waan adda addaati fayyadamuu dandeessu. Erga fudhannee dhufnee suuraa kana yoo viidiyoon daqiiqaa tokko ta'e daqiiqaa tokkoof dheeressina. Yoo daqiiqaa 10 ta'e viidiyoon daqiiqaa 10f harkifnee dheeressina. Bakka adii fuula dura isaarra jiru kana qabuudhaan harkifnee dheeressina jechuudha. An viidiyoon ittiin isin barsiisuudha jedhe daqiiqaan isaa gabaabaa waan ta'eef gara sakandii 40-50ti. Haguma sana qofan dheeressee isinitti agarsiisa. Suuracha fudhadhee dhufe amma. Ergan suuraa fudhadhee dhufe suuraan magariifni kun akka inni ergan akkasitti taahee booda wanni nu goonu barreeffama jala kana jiran jala overlay ka jedhu jira. Overlay jedha. Overlay kanarra tuqanna. Overlay kanarra tuqnee viidiyoo tokko fudhannee dhufna jechuudha. Overlay yeroo tuqnu add overlay nuun jedha ammallee. Add overlay kana tuqne viidiyoo fudhannee dhufna jechuudha. Viidiyoo duuba isaa gara magariisaatti jijjiiruu barbaanne sana fudhannee dhufna. Amma viidiyoon kun duubni isaa girgiddaa manaati. Duuba isaa kana gara magariisaatti jijjiiruudha kan nuti barbaanne. Quba keenya lammaniin qabuudhaan viidiyoo kana guddisuu xiqqeessuu ni dandeenya. Waan duuba viidiyoo kanaa jiru gara magariisaatti jijjiiruu waan ta'eef. Erga akkas godhannee booda yoo feene ol guddifnaa yoo feene ni xiqqeessinaa sun rakkina takkittee hin qabu. Erga barraa balleessinee kaanes sirreessuu ni dandeenya. Waan duuba isaa jiru kana balleessinaa amma. Duuba isaa kana balleessuudhaaf remove bg barreeffama jedhutu barreeffama jala kana jiran keessa remove bg waan jedhu jira. Remove bg remove background jedha. Mataa namaa qaba mallattoo mataa namaa. Remove background ka jedhu kana tuqna. Yeroo nuti tuqne removing background jedhee parsantii 2 gahee amma lakkaa'aa jira. Waan duuba isaa jiru irraa balleessaa jira jechuudha. Yeroo inni akkasitti removing background yeroo inni nuun jedhu irraa bahuu hin qabnu achumarra dhaabanneeti kan nuti eeguu qabnu. Maaliif yoo irraa baane ni kukkuta viidiyoochi. Amma asitti speediin godhaa jira akka inni daddafee deemu. Maaliif irra dhaabadhee sana isinitti agarsiisaa ooluun waa tokko faayidaa waan hin qabneef ni utaalchisee isinitti agarsiisaa jira. Tarii daddafee irraa bahuu dhiisuun ni mala daqiiqaa 1-2 eeguun keessan ni mala haganni parsantiin sun 100 gahuutti jechuudha. Parsantiin sun yeroo 100 gahee amma 50 wayirra jira qulqullaa'ee jechuudha irraa badeera jechuudha. Yeroo inni dhumate kan isin seevii gochuu qabdan malee remove yeroo gochuudhuma jalqabu inni waan duuba isaa jiru balleessa garuu badee hin dhumne. Kana jechuun haga parsantichi lakkaa'ee 100 gahuutti irra dhaabattanii eeguu qabdu jechuudha. Amma 90 irra jira almost dhumeera jechuudha. Xiqqoo si tafa parsantii haga 100tti eegne seevii goona. Seevii goone akkamitti itti fayyadamna isa jedhu immoo xiqqoodhumasi isinitti agarsiisa jechuudha. Maaliif kanaan dura sirriitti barsiiseera waan ta'eef. Background removed amma irraa badee jira. Backgroundiin duraan irra ture irraa badee jira amma. Qulqullaa'ee jira gara magariisaatti jijjiiramee jira. Waan beeksisa dhumarra jirtu kana irra tuqtanii diileet gootu. Amma viidiyoochi sirriitti akka ajaa'ibaatti qulqullaa'ee mul'atee jira. Yoo feene 1080 daawunlood goona yoo feene 720 irra keenye
xiyya san tuquudhaan save goona. Achumaan yeroo nuti xiyya sana tuqne exporting nuun jedha 80 yookaan 720 qulqullina bareedduu qaba. Exportii goonaa jechuudha. Exportiin isaa hin turu akka haga kaayin maasterii hin gahu dafeeti kan inni save godhu. Akkasuma qulqullinni isaa bareecheeti kan inni waan duuba sana jiru jechuudha. Bakka feetan teessanii waraabdanii duuba keessan kalara isaa waan adda addaa itti jijjiiruu dandeessu. Amma save godhee jira. Danii tuquudhaan gidduu tuqnee gara kaayin maasterii adeemnu. Kaayin maasterii irra deemnee miidiyaa tuquudhaan kalara gurraacha takka fidee hadhufu daddafeen isinitti agarsiisa. Kana maaliif sirriitti barsiiseen jira. Haguma viidiyoo sanaan dheereffadhaa xiqqoosi. Ergan dheereffadhee booda leerii tuquudhaan amma immoo miidiyaa fudhee dhufa waan inni irra kaa'u istuudiyoodhuma xiqqoo tokko fidee dhufu teessumuma callisee fidee dhufu teessumuma tokko fideen itti galcha. Kana jechuun karaa salphaadhaan osoo hin cinqin teessumuma xiqqoo kana fudhannee dhufna viidiyoo ittiin edit gochuu dandeenya jechuudha. Fuul iskiriinii godhanna xiqqoo gadi deemnee kiroomaa kii yeroo nuti bannu inni nu irraa balleessa magariisa duuba isaa jiru. Raayitii godhannee waan duuba isaa jiru kana kalara gurraacha kana adiitti jijjiiru mee adii hataayisu. Sanaan booda teessuma kanarra tuqeen teessumicha adii jala jiru wajjin wal qixxeeffadha irra qabee harkisuudhaan jechuudha. Erga wal qixxeessee booda jalqabatti deebi'een leerii tuquudhaan viidiyoo amma save godhanne sana fudhannee dhufnaa jechuudha. Teessuma sanarra kaa'uudha. Al tokko re-encode nuun jedha. Okay goone teenyee eegna. Encoding 30 fps kana jechuudha. Estimating the time remaining waan xiqqoodha waan daqiiqaa dheeraa miti. Daddafeeti kan inni akkas godhu. Yeroo inni complete godhee akkanatti nuu fida. Xiqqoo gada deemuudhaan sarara viidiyoo fudhannee dhufnee kanarra tuquudhaan sarara viidiyoo kanarra tuqanna. Sarara viidiyoo kanarra tuqnee barreeffama as jiru kana gara harka mirgaatiin jirurra kiroomaa kii oonii godhanna jechuudha. Kiroomaa kii irra tuqne kiroomaa kii kana oonii goona ni banna. Yeroo nuti bannu wanni duuba isaa jiru magariifni sun ni bada. Yoo barechee baduu dide 28 kana xiqqoosi gara harka bitaatti asiksina jechuudha. Lakkoofsa isaa idaana. Ka50 kanas xiqqoo achi deebifna. Yoo inni heddummaatee bade lakkoofsa saniin sirreessina. Amma sirraatee jira. Amma qulqulluu ta'ee jira. Xiqqeessuudhaan yookaan guddisuudhaan geessinee teessuma sanarra keenyaa jechuudha. Amma viidiyoochi sirriitti dhufee taa'ee jira. Duubatti deebinee yeroo taphachiifnee ilaallu akka ajaa'ibaatti waan teessuma sanarra jirtu fakkaatti baay'ee bareedee jira jechuudha. Garuu osoo akka sanaan irraa balleessuudha inni nu hin badu. Dhumarra dhufnee yoo viidiyoon gabaabbate baakgiraawundiin jala jiru dheerate mummuruudhaan wal qixxeessina. Kun dirqama jechuudha. Maqasii kana fayyadamnee tokkoon isaarra tuquudhaan wal qixxeessinaa jechuudha. Waan kana barnoota duraanii irratti barsiiseen jira. Akkaataadhuma duuba isaa balleessine itti fayyadamnuun agarsiise malee. Halluu jalqabaa kanarra tuquudhaanis halluu duuba viidiyoo kanaa jiru halluu feenetti amma akka feenetti jijjiiruu dandeenya. Halluudhuma kanarra tuqna halluu feenetti halluulee as jiran kana keessa halluu feenetti jijjiiruu dandeenya amma. Maaliifi duuba isaa magariisa godhannee fudhannee dhufneerra baakgiraawundii isaa amma akka feenetti haala nutti toleen kalara feeneen halluu feeneen jijjiiruu dandeenya. Haala kanaan salphaatti viidiyoo daqiiqaa xiqqoo keessa edit goonee miidhagsuu dandeenya bakka feene teejjee. Sanaan booda exportii tuquudhaan xiyya gubbaa jiru tuquudhaan export gara gaalarii keenyaatti godhannaa jechuudha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Namoonni maatii hin taane subscribe gochuu, laayikii, koomentii naaf kaa'uu hin dagatina isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.